Tola marrani dandi wallo Ijar sadanga keti Tola marrani dandi wallo Sima Afrika amure Tola marrani dandi wallo Anani amalike Tola marrani dandi wallo Ari kona rafre Yo wala yo rigat ya babal gawe baljeguma yo wala yo rigat ya babal ganda gabalado yo wala yo rigat ya babal mag Tola marrani dandi wallo Ijar sadanga keti Tola marrani dandi wallo Sima Afrika amure Tola marrani dandi wallo Anani amalike Tola marrani dandi wallo Ari kona rafre Tula marrani dandi wallo Kahe kanke rabasa Oni lalu sami bano Ni ada kanke naka Nageenyi Rabbi guddaa isin biratti haa jiraatu ashama akkam jirtan daawwattoota Caayaa Oromoo TV warroonni YouTube channel keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumas like gochuudhaan odeeffannaan yeroo akka isin qaqqabu nu guddisa nu dagaagsa like godha jenna akkasumas kanneen maatii keenya taatan like share gochuun seenaa kana waliif dabarsa arra yaadan eessa singeessa qe'ee daraaf gadadoon yoomillee irraan dhaabbanne qe'ee takka faccifata takka immoo dhiiga ilmaan ofiitti gabbaraatiin har'a geette qe'ee seenaa qabeetti ilmaan warqituu seemmu'eeti yeroo wallo harka warra ejjoo turte Oromoon qaroomina naannoo saniif gumaacheera magaalaa Dabra Taaboor kan bu'uureesse hogganaa Oromoo Yejjuu Raas Alii ture egaa waldayaa fi dassee kan jedhu deesse kan jedhu irraa dhufe har'a maal qabadheetiin dhufe egaa akkuma beekamu qophii kiyya muuziqaa kanaan nafaana bu'a. Zariidhaan deemuu duntaane kan dandeettii qabu ilaalcha qabu jaalala namaa kan qabu jaalala biyyaa kan qabu jaalala seenaa kan qabu ilma eenyutu ilma qalbii qabu qalba qabeessa ilmaadha kan sirriitti dhugaadhaan nama geggeessu kana ilaalaniiti kan filatamu. Uummanni qaaliin sabni qaaliin waa hunda caalaa dhaloonni kun hedduu jaalatuu fi dhaloota kanattis mi'a alagaatti ammoo hirriba dhoogge murtiiwwan sirna gadaa jarraa 15ffaa 16ffaa heera mura tumaawwanii sirna safuu fi duudhaa Oromoo wallo jarraa hedduu ittiin bulaa ture waa hedduu murteesseet akka ittiin bulaa ture Oromummaa hedduu caalaa sirna gadaa fi gadadoo heera abbaa Oromoo yookiin seera abbaa Oromoo hayyuun Oromoo jillee waan jedhan qabani kanumaan wal qabsiiseeti ammee xiyyaaroo dhimbiibbawwan keenya har'aa qe'ee Oromiyaa keessaa waan kurfeeffannee qabna isaan dhaggeeffanneetiin egaa walitti deebina jechuudha odaa garaadotti seenaan akkasumas ammoo karra dullachaa fi hawaadii kana malees aadaan uwwisaa aadaan nyaataa buttiin ilma intalaa kana malees seenaan bu'uura waa hunda caalaa hojja dheereyyii akkasumas ammoo hojja dheereyyii kana malees jallaan jechuudha buddana jechuun maal akka ta'e waldura duubaan itti bufna naannoo tokkotti abbaa duulaa jechuudhaan kan beekamu hogganaan waraana sirna gadaa abbaa dhiiraa jedhamuun beekama hojja dheereyyii egaa waa hundaafiyyuu hanga xumura sagantaa kanatti seera hamilee dabalateetiin seerota Oromoon Umbanaa ilmaan warqituudha seeraan aadaa Oromoo keessattii fi eenyummaa isaanii gabrummaa jalatti tursiisan maal akka fakkaatuutii fi jal'aaba abbaa dhiiraatii fi hojmaata kana malees labsii murtoo abbaa dhiiraatii fi wayita laatamus akkamitti eessatti yaa'ii dhageessisa gumaan kana malees ammoo umriin nama aangoo abbaa dhiiraa meeqa ta'uu qaba fedhiin dandeettiin hubannaatii fi gama biraatiin ammoo wantoonni danuuwwan murtoo akka birxee jechuun maal jechuu akkasumas ammoo yakki budaa jedhamu maal akka ta'e buuda jechuun maal akka ta'ee fi gama biraatiin abbagar maal akka ta'een isin dhageessisuu deema nafaana bu'aan isiniin jedha egaa ammee xayyaaroo itti fufa.
akka abbaa duulaa sanitti waa'ee waraana laallatuu fi seera dargaggoota seera hamilee kan jedhamu jira. Dargaggoonni kan ittiin bulan. Seera hamilee jechuun dargaggoonni fuudhin shamarran heerumin qofatu ittiin bula. Isaan haala wal qunnamtii isaanii murteessa. Haala itti wajjin oolan murteessa. Seera hamilee jechuun maal jechuudha? Gaa akkuma isiniin jedhe Oromoota kaaba biyyatti jiraatan keessa guddaan hidda Oromoo Walloo gosa Karrayyuu Arsii Boorana Gujii Afran Qalloo Ituutuu Lamaa fi kan kana fakkaatan irra yennaa ta'u kitaabni seenaa saba Oromoo fi sirna Gadaa jedhamu Walloo ilaalchisee waliigalatti Walloo jedhamanii kan waamamaniif Walloo Yaajjuu fi Raayyaadha jechuudhaan gabaabsee bira darbe. Oromoon bareentumaa irraa tokko kan ta'e Walloo ilmaan Karrayyuu yoo ta'an ilmaan Walloo ammoo warra Heebanoo, warra Buukkoo, warra Iluu, warra Karrayyuu, warra Qaalluu, warra Amboo fi warra Baabboo jedhamani. Haa ta'utu jaarraa 16ffaa irratti Kiristoofer wabii taasiseen ilmaan Walloo torban warra Heebanoo, warra Iluu, warra Qaalluu, warra Baabboo, warra Albuukkoo, warra Karrayyuu fi Noolee ta'uu ibse. Ta'us hayyoonni biroo ammoo Walloo ilmaan warroota 8 qaba jedhanis warri kaan jiru warra Qaalluu, warra Heebanoo, warra Iluu, warra Baabboo, warra Qobboo, warra Ejjuu fi warra Waayyuu, warra Raayyaa akka jedhaman haa ta'uutii malee akka ragaa kanarraa argamutti Oromoonni gosa Boqojjii kan dura Yajjuu qubatan keessaa Qumbii, Marsoo, Shakkaa, Abbaa, Dimbir, Maliyyee, Gammadaa fi ilmaan Oromoo jedhamanii waamaman ta'uun ni himama. Qumbiin lafa Machaaree jedhamtu tan amma kibba Waldayaatti argamtu qubate. Haaluma wal fakkaatuun Abbaan Dimbir Maliyyeen lafa Gubbaa Laaftoo jedhamu qubate. Oromoon Yajjuu hidda latiinsa isaanii dubatti deebi'anii yoo lakkaawatan gama Galii jedhamutti galchan. Yajjuun mana afuritti qoodama. Warra Dooranii, Boqojjuu akkasumas warra Ruufoo, Rooba, warra Kaaloo fi warra Uggii jedhaman. Oromoonni Yajjuu bulchiinsa mootummaa Ifaat Qaawaat keessa akka jiraataa turanis moggaafanii maqaa gandootaa fi lagoota lafa sanii ta'uu ragaan ni ba'a. Waa'ee Yajjuu kitaaba beekamaa ta'e tokko James Bruce irraan iyyaafadhe. Haa ta'uutii mee harxummaa Jilleef Karrayyuu Makkaasin dhageessee gara mata duree kiyyatti of duuba deebuudhaan yaala. Egaa harxummaan Jillee Karrayyuu Makkaana kan jedhamani egaa ilmaan baa tokko Karrayyuu Arsii Boorana Gujii Afran Qalloo Ituutuu Lamaaf kan kana fakkaatan irraa jedhus harxummaan yeroo ammaa naannoo Amaaraa godina Oromiyaa Aanaa Caffee Daawwaa yookiin Riqee keessatti argamu. Harxummaan maqaa qorii fi fursee jedhamuun beekama. Laga burkaanaaf kaaba bahaa jiraatani. Oromoonni kunniin durii jalqabee amantii Islaamaa cimsanii kan hordofan ta'ullee aadaa isaanii kan Oromummaa cimsanii kan ijaaranidha. Sababni amantii Islaamaa cimsuun itti da'aniif Daawwee fi Daaniyeen durii kaasee wirtuu amantii Islaamaa akka ta'an daangaa isaanii waan jiruufis jedhama. Harxummaa qorii fi fursee gosa Gutaayyuu, Buukoo, Galaalchaa akkasumas ammoo Heenna, Noolee, Jaallee jedhaman qaba. Oromoon Jillee naannoo adda addaa kan jiraatan ta'ullee asitti garuu Oromoota Jillee kaaba Shawaa keessa jiraatan qofa yoo ilaalle gosaa fi mana hedduutti kan of qoodan ta'uu argina. Maqaan gosa isaanii Aabbuu, Karrayyuu, Liiban, Bal'aa, Daayyuu jedhaman. Gosti Karrayyuu Gandaboo, Borkanna, Bal'aa kan jedhaman. Gosti Makkaanaa ammoo Abbadhoo, Noolee, Dullacha jechuun beekamu. Gosti biroo kan godina kana keessa jiraatan Dhummuugaa yoo taatu manni isaaniillee mana Waayyuu, Guta, Liiban jedhaman. Gosti biraa kan Walloo Kibbaa fi Kaaba Shawaa qubate gosa Subbaa jedhamu. Gosti Subbaa irra caala naannoo Affaariin kan daangeffamu. Gara seenaa Oromoo Ituutti yoo deebinu durirra jalqabee naannawa Ituu kanatti kan argaman bakki amantii fi heeraa tokko akka ture himama. Iddoon kunillee Odaa Bultum jedhamus yaadattu. Bakka kanatti wanti seenaa qabeessa tokko ta'ee hojjetamee jira. Seerri Gadaa fi akkasumas ammoo Oromtichi Walloo lallabate obboleessa isaati. Seera haarawaa sanitti fooyya'ee namni Awsa'id jedhamu Oromoota garaagaraa gargaara akka ture maanguddoonni dubbatan. Kan irraa kan ka'e iddoon Odaa Bultumii fi akkasumas ammoo Odaa Garaadoo kana malees Odaan beekamu hedduun isaaniidha. Kan Awsa'id naannoo bara 1235 keessatti amantii Islaamaa babal'isuuf magaalaa Harar irraa garas akka Ituu dhufanis jalqaban. Galamsoo yookiin Galmeessaa maqaa jedhamuun kan
dur beekamtu bulaa akka turan galma guddaa achitti ijaarachuudhaan egaa waa'ee kana wal qabsiisee duris taanaan seenaan dhugaa jiru lafa kaa'uu isaa irraa wanti nama mamsiisu tokkollee akka hin jirre himama. Dhiibbaan mootota Habashaa yeroo hedduu ummata kana balleessuudhaaf godhanis hedduudha. Kana yoo lakkooyne yeroo kamillee keessaa bahuu hin dandeenyu. Ta'us ilmaan Oromoodha hedduun isaanii seenaa dhufa bahiinsa kana keessatti waa hedduudhaan qubataa akka turanis seenaa lafa kaa'ameetiin barraa irraa hubachuun danda'ama. Egaa ammas wallee kanaan booda gama mata duree kiyya murtoowwan sirna gadaa Oromoo Walloo ilaalla nafaana bu'a. بشير منك يا علي ابو الوهاب سناني يا عدتا رمي فرمان سنان سقافتا أبديتو فارسي فابا مرسي أوفي سناني يا عدتا رمي قطابو ديسي كومتا انتي كور مقافا محمد مكين فاتن akkuma jalqaba isiniin jedhetti egaa odeeffannaa seenaa waa'ee hawaasa Oromoo kibba Walloo ilaalchisee jillee dhummuugaa kan jedhaman egaa shanan jillee daawwa caffaa aadaa hooda Oromtichaa irraa baroota hedduuf dhiibbaan alagaadhaa itti godhamuun walakkeessa jaarraa 15ffaa fi 16ffaa sababa Ahmad Giraanyiin akkasumas ammoo ilmaan shanan jillee Karrayyuu warra Abboo bal'aa warra Libaniif warra Qalloo akkasumas haala Liban ittiin qubate wayita kaan karaa dullachaa Hawaadiin akkasumas ammoo Galiyyoo Hawan Liban Digalo jedhaniiniif karaa dullachaatiin akka deebi'anii fi kun achi akka qubatan seenaan hayyuu irraa odeeffannee ibseera. Waa'ee aadaa buttinaa akkasumas ilma hintalaa fuudhaa heerumaa wadaaja heera cabsaa galtee yookiin dhibaayyuu aadaa nyaataa aadaa uwwisaa hawwisaaf kan kana fakkaatan akka qabanii fi murtoon odaa garaadoo naannoo Kamisee magaalaa Harqal'oo jedhamtu waggaa waggaatti jila guddaa akka deemsifamaa turan ragaan ifoomseera. Yaa ta'uuti malee akkuma beekamu yabaabal magal tullu daawwee yabaabal faanusii halkanii yabaabal itti riqiin guyyaa yabaabal malkaa haqii faradu jechuudhaan ijoolleen kun yoo taphatan mata duree kiyyaa waa'ee hojja dheereyyiitiif akkasumas ammoo hoggantoota abbaa murtiitiif abbaa duulaa jedhamanii isiniif oomsuuf tolaati. Mee maal jedhu daa'imman lafaa dhufan aadaa Oromtichaa ibsan nafaana bu'a. Gadaa kana wanti kophaa taasisu yoo jiraate bara duudhaa dhiibbaa fi ilmaan alagaadhaa qe'ee ormaatii dhufaniitiin har'a fakkeenya yoo fudhanne dassee kan isaan jedhan maqaa Oromtichaa humbanaa deesse jedhu irraa akka dhufeefi magaalonni baadiyaaleen hedduun naannoo nafxanyoonni irra qubatan sabni Amaaraa ufiin jedhu kun maqaa moggaasaa Oromoo akka qaban yoomillee mamuu hin danda'amu. Haa ta'uuti akkuma abbaa duulaaf abbaa murtii waa'ee jedhaman keessaa egaa dhalootaan dhiiga Oromtichaa ta'e karra gadaatii fi seera malkaa bu'ee baratu keessattuu ilmi dhiiraa jabeeffamee taasifama. Egaa heera jallaati. Heerri jallaa jechuudha barreeffamee ragaadhaan jiraachuu baatus sammuu hayyootaaf maanguddootaa keessatti akkuma barraa'etti jiran raawwii sona sirnaa heera raawwii keessattis kan jiru jedhaniitiin lafa kaa'uu isaaniitis wabeeffanneetiin jirra. Daawwattoota caqastoota qophii keenyaati. Fedhiif dandeettii hubannaa xiinxala tartiiba raawwii argaa dhageettii akkasumas ammoo dhaameetiin haa qabaatu maleetii jedhan. Fakkeenyaaf nama wal dhabdee tasaa jechuudha yoo gurra sirraa muru ta'e egaa lafaan
erbama jedhama. Lafaan erbame jechuun lafa barbaade yookiin biteetiin akka laatusi humame. Akkasumas ammoo birxee jechuun ammoo yakka ol aanaa nama ija isa balleesse yakka ol aanaa qofa osoo hin ta'in yakka gumaa sa'a 50 yookiin saawwan 50 akka kafalchiisuu fi namni nama ajjeese immoo abba 7 lakkaawateetiin malkaa yaa'ii yookiin yaa'a galaanaa 7 tarkaanfatee waggaa 7 booda qeetti eega gumaan dhume akka deebi'uu fi kanas faajjii yookiin abba gaariin akka murtaa'u himame. Buuda jechuun yakka tasaa yookiin namni intala geettu gudeedeen gocha hin dhagahamin yookiin ammoo yakka gurri hin dhagahin goromsa tokko yoo ta'u gamtaa yookiin iyya hin arginitti goromsa tokkoo fi gamtaan yakka intala geessuu takka gudeede yookaan jiraatu taate immoo goromsa sadeen walitti akka kaffalusi dubbatama. Kanaan wal qabsiiseet eela bishaanii sababa madda yookiin ammoo godaansa horiin marga barbaaduudhaaf yeroo adda addaatti deeman keessatti tasa namni wal ajjeesu anas si dura obaafata situ na dura obaafata jechuun yoo wal dhabani yoo lubbuun baate namni nama ajjeese suni gosa ofiitti galee ani warra abaluuti wallaalee warra abaluutti balleesse manaa baha manaa yaa'a jedhee wayita baqatan maddii mirgaa osoo hin ta'in maddii bitaatti yaa'a 7 yookiin malkaa 7 cehee gosa 7tti baqatee araarri kunis maxrii gosa dhageessifamee abbaa gaar yookiin abbaa dhiira hoggana waliigalaatiin musbaha yookiin ammoo mirataa dhageessisa jedhanii. Kana malees aanti nama irra ajjeefametti kufee guyyaa 6 yookiin 7 ala buleetii fixata. Heera abbaa gaar dhiigaatii fi abbaa gartolchaa jedhamuunis fakkeenyaaf mi'eessaa afatanii gosoota 19 waggoottan darban keessatti baala mi'eessaa afatanii hojiiwwan waggoota darbanii yaa'ii odaa garaadootti qoratanii gumaas fixatanii heera tolchaa haqa muranii wal fayyuu fi fayyoomina akkasumas ammoo araara sooddoo miidhaffatu jedhameet ragaan kaa'eetii jira. Caqastoota keenya abbaa dhiiraa yookiin abbaa duulaati. Egaa kujja dheeriyyii jechuun heera gadaa ituu humbanaa Oromoo Walloo kan Kamisee keessatti isa ol aanaadha. Abbaan dhiiraa murtii humnaa oliitiif gara kora murtii abba gaariitti ol deebisan. Korri murtii abba gaariis falli cimee yoo isaa ol ta'e murtii alangaa waliigalaa kujja dheeriyyii guutuu dhageessisa. Waan korri kujja dheeriyyii lallaban qaamni heera hawaasichaa tuma ganamaa keessatti yayyaba qoodatee awwaachuun dirqama. Seera hamileeti kan itti aanu. Seerri hamilee dargaggoota yookiin shamarran qofatu ofii wal hamilanii bakka adda addaatti wal beellamuun jaalalaan aadaan waliin taphachuun wal dhungatu. Garuu qunnamtii saalaatis ta'e kamiyyuu gochuun yakka guddaadha waan ta'eef jedhanii abbaan dhiiraa yookiin abbaan duulaa seerota qondaalummaa fi seera hamilee dargaggoota akka hogganuu fi kana malees falmanni abbaa dhiiraa inni guddaan filmaanni isaa eega waa hunda caalaa qalbeessa dhiiraa jaalatamaa fi haqa qabeessa ilma seenaa baree fi dhugaa dubbatu malkaa bu'ameeti gosaan osoo hin taane gandaan osoo hin taane haqummaan filatamee ganna 5 akka bulchu jal'aaba abbaa dhiiraatiinis murama jedhamee jira. Damee nageenya akka humna tikaatii fi akkasumas kola basaasaa sadarkaa gandaarraa hanga humnaaf caffeetti yoo ta'u abbaa dhiiratti jal'aaba ammoo akka jiruu fi labsiin murtoo abbaa dhiiraa wayita laatamu abbaan dhiiraa gosa waan gaggeeffamuuf yaa'ii dhageessisa. Yaa'ii dhageesseetiin gocha dabe akkasumas qaamni yakka raawwatteet jirta namni jechuudhaan gaafatama. Egaa namni aangoo abbaa dhiiraa tokko egaa ta'uudhaaf yookiin abbaa dhiiraa jechuun abbaa hoggana waliigalaa ta'uudhaaf umriin isaa dargaggeessa cimaa yookiin ga'eessa 20 irraa hanga 60 jidduutti ta'a jedhameetiin lallabame. Hunda caalaa kuni
ardaan jila malkaa odaa iddoo jedhamutti akka taa'amuu fi duraan bakka muudama abbaa dhiiraa aanaa jillee fi dhummuu gatti kan argamu yoo ta'u dur ammoo odaa makoodii fi garaadotti ture. haa ta'uti gama biraatiin toontayi jechuun barnoota sadarkaa daa'imummaa irraa akka saayinsii hawaasaa jedhaniitiin kanneen seera daa'imman saayinsiin ammayyaa barsiisu isaan ammoo seera waraanaa eboo darbata seera aadaa seenaa duudhaa fi saba itti baratanii fi haala eboo itti darbatan herregaaf afoola sheekkoo yoo baratan toontayi jechuun ta'uu ta'ii jechuu akka ta'ee fi ijoolleen tuni egaa ameessa mataa ofii kan aannaniis akka qabanii fi eenyummaa saba kanaa akkumatti tursiisuudhaaf wanni marti egaa jechuudha akkamitti arraba ilkaan jidduu ta'e kan jedhuu fi sabni tokko turuudhaaf egaa dhugaan saba kanaa arraba ilkaan jidduu daran jabaachuuf seenaan Oromoo Walloo Yajjuu sabni kun yoomillee saba diqqaachuu hin qabne haalli roorroon itti deemus eenyummaa isaa waan tursiifatee fi saba nama hin tuqnee fi lakkuma lakkaan ciranii qe'ee isaa keessaa baasuu fi eenyummaa isaa mulquuf ta'uun beekamaadha. Daawwattoota caqastoota keenya egaa seenaa kana akka dhaggeeffattanii waa hedduu irraa bartaniif komentii jalatti sagalee uummata Oromoo Walloo haala yeroo ammaan kana keessa jiraniif haa taanu isiniin jechuu barbaada. Ani qopheessaanii daandii bilisummaati. Egaa ogeeyyii teeknikaa kenna wajjin turtii gaarii isin jenna. Yeroo biraa ammoo kan Oromoo biraatii fi qe'ee Oromiyaa keessatti aadaawwan Oromootiif seenaa murtiiwwan gadaa Oromoo qabadheetiin dhiyaadhaa. Horaa bulaa deebanaa haasaa kana isin dhageesseetiin wallee kiyya kanaan xumura. Turtii gaarii gadaan gadaa xumura gabrummaati. Tokkummaan Oromoo haa cimu jenna. Galatooma. Godina keenyaa kun godina addaa Kamiseedha. Waan bal'aa of keessaa qaba. Sirna bal'aa of keessaa qaba. Muuxannoo gaarii kan ta'uu danda'u. Uummata Oromoo naannoo biraatiif illee waan addaa kan ta'uu danda'u. Guddisa ijoollee irratti yoo hojjette amma isa biraatti dhiisitti kitaaba tokko ba'a. Guddisa ijoollee jechi koo ijoolleen amma daa'ima ogaa guddifnuuni bara torba keenyan waan hundumaa barattee dhufti ijoolleen daa'imni. Irra guddeessa sirna lolaa baratti daa'imni keenya. Mana barumsaatti hawaasa naannoo Yo horigat ya babal kana kibaratu yo bala yo horigat ya babal terigingu ya yo bala yo horigat ya babal malu zial kani yo bala yo horigat hojama ana wara karaza le ko wali tarwale kai manada wali galumale ya magala محمد يا سما سر رشيد كوسنان يا دتا سباسي يا مقام والبسا وسان إدريك شكل حاجة فرسنان يا دتا مكلك ورابو سيارة بشير منك يا علي أبو الوهاب سنان يا دتا ربي فرمان سيار سيارة أبدي تو فارسي فابا مرسي أوفي سنان يا دتا ربي مطابو ديسي كومتا إنتي كورمس قايل أميكو عبدين كديني Sagapatan narifati kapsoni Jiraachu deemnus wal bira yaadni koo simbira Galtuu fagaannus biyyarra turullee wal garra Gaayi lammii koo abdii kutiini Sagapatan narifati Finfinneerraa ka'ee gahee kibba Walloo Daasiin taasisee gaanatti kottu maaloo